Tole daawwattoota fi hordoftoota koo kabajamoo akkam jirtu? Nageenyi keessan akka cirracha galaana maddii akka urjii samii gubbaa isiniif kan baay'ate haa ta'u. Har'a immoo akkamitti viidiyoo keenyarraa akka green screen itti balleessinu ilaallaa. Hanga xumuraatti na faana tura. Ammuma gumbii Oromtichaa subscribe gochuun miseensa maatii kana ta'aa isiniin jedha. Egaa akkuma isin dura isinitti himetti har'a green screen viidiyoo keenyarraa akkaataa itti balleessinu ilaallaa. Kana balleessuudhaaf appilikeeshinii KineMaster jedhamutti fayyadamna. Appilikeeshinii kana kallattumaan Play Store irratti barbaaddanii argachuu ni dandeessu. Kallattumaan gara tiitoriyaalii keenyatti isin dabarsa. Appilikeeshinichi kan inni screen keenya irratti amma irratti maree jiru kana isa fayyadamuudhaan kallattumaan akkatti jijjiiruu dandeenyu ilaallaa. Nu faana turaa isiniin jedha. Tole akkuma isiniin jedhe appilikeeshinii keenya yeroo bannu haala akkanaatiin nu dhufa. Haala akkanaatiin erga nu dhufee booda mallattoo plus jettu san yeroo tuqnu gara kallattumaan gara hojii keenyatti nu dabarsaa. Kana immoo miidiyaa keenya tuqna. Miidiyaa keenya erga tuqneen booda duraan dursinee viidiyoo keenya green screenidhaan waraabame saniif dugduu duuba isaa kan ta'u yookiin background isaa kan ta'u filannaa. Background isaa erga akkanatti filannee booda haga barbaannutti dalga dheeressuu ni dandeenya. Haga barbaadamaa yookaan haga viidiyoo irratti feenu sanii kan ta'u akkanatti ni dheereffanna. Sana booda layerii tuqnee miidiyaa goonaa. Maafi gubbaarra waan ooluuf layerii fayyadamna. Amma viidiyoo green screenidhaan qopheeffanne san dhaqnee bannaa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo keenya erga banneen booda amma viidiyoon kun akkana gubbaarra nu oolee jira. Bakkee isaa haala mijeessinaa. Haala isaa sirriitti erga mijeessine booda chroma key kan jedhamtu tana tuqnaa. Yeroo ishii tuqnu enable yeroo goonu kallattumaan haala kanaan nu gurraachise. Adiin hafe kun viidiyoo hafuu gurraachisuun kan badu jechuudha. Kun akkuma argitan kana right yeroo jennu viidiyoon keenya green screen irraa badee kallattumaan background keenya yookiin dugda duuba dura qopheeffanne sanirra nu oolaa. Iddoo isaa sirreessine haala kanaan taphachiisuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan akkuma salphaa ta'een viidiyoo keenya sirreeffanne jechuudha. Wanti hagas mara ulfaatan hin jiru. Viidiyoon keenya background isaa irraa badee haala kanaan haala miidhagaa ta'een dugda duuba nuti barbaanneen nuuf ta'ee jira jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana kunoo kanaafuu daawwattoota koo akkuma argitan kana bifa miidhagaa ta'een dugda duuba isaa wanta barbaanne itti galchinee viidiyoo keenya fayyadamuu ni dandeenya. Viidiyoon keenya fakkeenyaaf immoo dugda duuba isaa viidiyoo yoo barbaanne an kallattumaan background picture fayyadamee garuu viidiyoodhaan yoo barbaanne isallee fuulduratti isinitti mul'isa. Ammallee irra deebinee akkamitti mallattoo subscribe jettu tana irra deebinee green screen keenya akkamitti akka jijjiirannu isinitti mul'isa. Kun akkuma argitan kana erga miidiyaa keenya fuulduratti as baafanneen duuba kallattumaan akkan dura isinitti mul'isa sanitti iddoo isaa sirreessinee haala erga mijeessineen booda iddoo nuuf ta'u filachuu qabna. Duraan dursinee kun akkanatti sirreessinee viidiyoo duraanii sanirra akka walirra hin oolle guddisuus xinneessuus ni dandeenya. Viidiyoo kana chroma key keenya bannee yeroo enable godhannu kunillee akkuma duratti san kan badu gurraacha'ee kan hafu adii ta'ee akkanatti agarra. Yeroo right goonu kunoo backgroundin DR magariisa ture sun nurraa badee green screen badee kallattumaan viidiyoo qulqulluu ta'ee argachuu dandeenya. Sirreessuu dandeenya ilaallee. Haala kanaan erga sirreessineen booda viidiyoo keenya mee taphachiisne haala halluu. Viidiyoon keenya akkuma argaa jirtan kana yeroo ilaallu kunoo mallattoon subscribe jettu tunillee nuuf dhufteerti. Wanti hunduu sirraa'eera jechuudha. Background keenya halluuwwan babbareedoo godhannee footoowwan babbareedoo godhannee haala kanaan viidiyoo keenya sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya viidiyoo keenyaaf dugda duuba isaa suuraa qofa osoo hin taane viidiyoolee fayyadamuu ni dandeenya. Akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu immoo kunoo isinitti agarsiisa. Layerii keenya keessa gallee amma fakkeenyaaf viidiyoo qopheeffanne san dhaqnee bannaa. Viidiyoo qopheeffanne fayyadamuudhaan suuraa dhiifnee bakka suuraa san viidiyoo fayyadamnee background keenya viidiyoo ta'ee lamaanuu viidiyoo waliin gochuu dandeenya. Kan duubaallee ni munyuqaa, fuulduraallee kallattumaan akkuma dura ture viidiyoo ture. Kanaafuu
haala kanaan sirreeffannaa. Viidiyoon keenya handugda duuba galu nu alaa xinnaatu danda'a, isa immoo duplikeet gochaa haala kanaan baay'isnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haga nu ga'u gara fuulduraa sirreeffannee haala kanaan viidiyoo keenya mee play innee haa ilaallu. Iddootti kaawwannu haala isaa sirriitti mimmijeessinee viidiyoo keenya kallattumaan wantoota walirra ooluu qaban walirra oolanii wanti sisirraa'uu qabu sisirraa'ee dugdi duubni illee fuuldurra illee viidiyoo yeroo ta'u baay'ee nama rakkisaa, beekumsa guddaa barbaada. Haala san mijeessanii iddoo sisirreessanii kaa'uu qaba. Garuu dugdi duubni isaa suuraa yeroo ta'u haala salphaadhaan haalan duratti isinitti mul'iseen ta'uu qaba gochuun ni danda'ama. Inni dugdi duubni illee viidiyoo kun garuu xiqqoo nama rakkisaa ta'ullee akkamitti akka ta'uu danda'u kunoo isinitti agarsiiseen jira. Kana fakkaata daawwattoota keenya. Haala kanaan kunoo viidiyoo keenya baakgiraawundii yookiin dugda duuba isaa magariisa ta'e tokko haala kanaan haala salphaa ta'een qulqulleessinee bareechachuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana kanaan booda gara export gochuu ni dandeenya. Export amma biitreetii haga saayizii isaa jalatti ilaalatii haga barbaanne dheeressaa xiqqisaa hojjetannee export gochuu ni dandeenya. Haala kanaan erga export goonee xumurree kallattuudhumaan faayil maanaajerii keessatti viidiyoo kana waan argannuuf viidiyoo kana wanta barbaanneef yuutuubiidhaaf ta'uu danda'a, ilaaluudhaaf ta'uu danda'a, wantuma barbaanneef itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Daawwattoota keenya yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa, subscribe gochuun na deeggaraan jedha. Kana fakkaata appilikeeshinicha Play Store irraa kallattiidhaan argachuu ni dandeessu jedheera. Pro versionii baruu barbaadan kan ta'e immoo watermarkii akka hin qabaanne kan feetan ta'e pro versionii isaa koomentii irratti na gaafadhaa akkaataa itti argachuu dandeessan haalan isiniif mijeessaa. Pro versionii isaa doolaara Ameerikaa 15 haga 30 ni kaffalchiisa. Kana garuu haala bilisa ta'een akkamitti akka argachuu barbaadan koomentii irratti yoo na gaafattan isiniifan qopheessuu danda'a. Haala isiniifan mijeessaa. Kana fakkaata daawwattoota keenya.